Nagaan siniif abaayatu hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii yeroo kana geessan tole viidiyoo tokkoon qabadhee siniif dhufe innis maali jechuudhaan dura viidiyicha siniif himuudhaan dura laayikii gochuudhaan kottaa mana kootti ol seenaa'ee akkasuma sheerii gochuullee hin dagatinaa roonni maatiin ta'an immoo asuma maatii ta'uu keessanii naaf ibsa sabiskiraayib gootanii ol irra kaawwattu hordoftoota chaanaalii kootii anaa dhufu siniin jedheen jira baga nagaadha dhuftan arra'oo maal siniif fidee dhufe laata maal inni gaafa jettan suura gubbaa irratti kan argitan kana ummaa keenya fi mucaa xiqqaa kana innis maali yoo jettan mucaan kunii waggaa 14dha armeen tun immoo waggaa 45dha. Gaa'ela wal wajjiniin geggeeffatanii jechuun odeeffannoo isaa gara Itoophiyaa irraa nu ga'eera. Ammam dhugaadha ammam immoo soba. Wanti kun maalidha? Uummata piraankii godhu moo dhuguma dhirsaaf niitii ta'ani? Moo mucaa kana akkamittiin ofitti fuute? Mee odeeffannoo kana dhaga'uu keessaniin dursa laayikii toshaati kottaame ol seena. Waan ajaa'ibaa argaatii oolla. Waan ajaa'ibaas dhageenyaa oolla. Lubbuun teenya kun gaafa jiraatte waan hedduu nu argisiisaa oola. Hordoftoota kiyya baay'ee kanan jaaladhu baay'ee kanan kabaju. Inna mucattiin kun niitii kana yookaan dubartii tana ta'uu gaa'ela wajjin dhaabate. Ani immoo ija kootiin hin argine miidiyaa irratti waan hin argine akkasuma isiniif hima malee bira dhaqee hin argine jechuu kooti. Kanaaf dhuguma dubartii kana wajjiniin gaa'ela godhate mucaan kun. Moo akkanumatti fuutee galteetu miidiyaa irratti beekamtiidhaaf dubartiin tun mucaa kana ofitti qabde laata? Maal beekna barichi badeera yaa jara keenya. Barri badeera dhiirri waddadeera. Dhiirri waddadeera dubartoonni harka irra caalu paarsentii 100 keessaa paarsentii 3 dhiira yoo ta'u paarsentii 97 harka caaluun dhiira ta'uunsaa miidiyaa keenya irratti illee gabaafamee jira. Kanaaf kana irraa kan ka'e akkasittiin qabattee fudhattee galte fakkaata. Karaa biraatiin namoonni tokko tokko haadha manaa 4 kan fuudhaniif maaliif seetan dubartootatu baay'ate. Dubartoonni waan baay'ate 4 fuudhu. Akkasuma tunillee mucaa xiqqishoo kana fudhattee galtee abbaa manaaf haadha manaa ta'aniiru. Okay aataan wanti kun hammam dhugaadha. Otuma dubbannu wanti kun hammam dhugaadha. Waa fokkisu waan fokkisne yeroo miidiyaa irratti beekamtii argachuudhaaf waan hunda waa fokkisu hojjetanii hammam fokkisaadha seetan. Dhaloonni badeera. Yeroo kana dhaloonni waan laayikii waan fooloo kana barbaada jecha beekamtii argachuuf jecha waan hedduu hojjechaa oola. Garuu miidiyaa kanarra namni hundumtuu hin gala. Warri ilaallu kunis irraa galla warra hojjennus irraa galla miidiyaa kanarratti hin hafnu. Garuu waan hojjennu tokko waan ilaallu tokkos waan gaarii haa hojjennu waan gaarii haa ilaallu. Dhaloonni waan gaarii ilaaluurra waan badaa ilaaluu filateera. Kanaaf wanti kun hammam dhugaadha gaafa jenneetoo duuba deebineetoo ilaallu. Viidiyoo isaanii gubbaarratti wantichi dhugaadhuma fakkaata. Yeroo ishiin ajajjuu yeroo ishiin maal jettu abbaa manaa kiyyaa wajjiniin gaa'ela dhaabbadhe gaafa ishiin jettu wantichi bakka akka kootti dhugaadhuma fakkaata. Garuu immoo gaafa akka namaatti deebineetoo laalle mucattiin kun daa'ima ishiin akka wantaatiif dhuguma fuudhe dhuguma itti heerumte moo qabatteetuma galtee waan ta'e maal jedhu siirii moo maal itti godhaan jedhan kana itti gootee mucaa of jaalachiifte mucattii xiqqishuu tarmaatti beetti utuni jaalala joo armaadha yureefu gallakkiste bar waa'ee jaalalaatu maalitti beetti. Ijoollee biyya keenya badaa jira maal goona ka garamitti gorraa jira miidiyaan nu dhoqqaa'ee jira. Wanti kuni beekamtii argachuudhaaf kunoo akkuma mucaan gadda haadha manaasaa deessisuudhaaf ciniisuun qaba ciniisuun hin qabne bara ishiin reefu ji'a 8ti. Haadha manaasaa qaama saalaa ishii banee warrate
Harka kaa'ee harka immoo maaskii kaawwatee harka ofii kaa'uufiif deechisu jechaadha. Oduma ciniinsuun hin qabin. Hinna waan akkasii jira. Kunis immoo tarii akkas taa'inna laata. Inni illee kan ittiin beekamtii argachuuf ishiin tunis immoo ittiin beekamtii argachuufi beekamtii waan fokkisaa irraa natti dhufu natti haa badu. Hin barbaadu jechaadha. Waan hin jaalan. Dhaloonni kun maaliifin seetan? Dhaloota garaaf kaatu, dhaloota maqaaf kaatu, dhaloota bakka uumaa isaa dagatee ta'eera. Hundumtuu uumaa ofii dagatee waan rateet garuma argetti bakka waanuma argetti fiiga. Waanuma argetti fiigu. Boruu akka lafa kanarraa deeman hin beekan waan ta'eef. Inni akkasii isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii dhugaa hedduu takka na dinqeeyyu sirumasaa. Na dinqee yeroon akkasittiin dhaggeeffadhu miidiyaa kanarratti yeroon jara kana dhaggeeffadhu niitii tana dhaggeeffadhu mucattii tana dhaggeeffadhu wanti kun amma maal jechuudha. Maalinni waan akkanaa maaltu dhufuuf deema maaltu ta'uuf deema maalidha dhaloonni garamitti deemaa jira kana jechiisi jecha garamitti akka dhaloonni kun deemaa jiru garuu naaf gaaffiidha dhugaa dubbachuudha. Waanuma argan bakka waanuma fokkisaa waanuma ilmi namaa kun jibbu waanuma namni kun itti jedheetu jibbu hojjechaadha dhaloonni gara fokkisaa gara hin taanetti adeemaa oola. Maaliif akka ta'e garuu hin beekan seexanni sammuu namaa fudhate namni amantii kama hordofu namni amantii kama hordofu iyyuu amantii isaa sodaachuu qaba. Dhaloonni kun garuu beekamtiidhaaf waanuma garaasaa kanatti gadi guuttatu kana isa qofa barbaada malee waa'ee amantii sirumaa of keessa fuudhee dagate hin beekan waa'ee amantii hin beekan. Amma kun maalni waaqarraa nu gorsiisa rabbiirraa nu gorsiisa ittiin abaarramna jechuun hin jiru ture jechaadha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii kanarra isinitti hin dheeressu wanti kun ammoo maqaa dhugaa ta'e hin beeku garuu ana sururna hidhee jira. Waan dhaggeeffattaniif yeroo keessan kennitanii hedduu takka galatooma laayikii keessan hedduu takka baay'atu sheerii keessan illee gochuun dagatinaa isiniin jedha yaadaaf koomentii qabdan immoo naaf kaa koongiraaleeshin jechuu keessan immoo hin dagatinaa yeroo gaarii qabaadhaa ma viidiyoo biraatti walitti deebinutti chaawu.